Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Qophiin xallii keenya har'aa qabanne dhumne irraa haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Qophiin xalliitiin isin faana kan turu an Tibaabuu Kireeti. Dhalli namaa erga lafa kana irratti dhufee kaasee bu'aa bahii hedduu dabarsaa. Gara ba'ee bu'ee dachaaf sulula hedduus qaxxaamuraa. Jireenya ofii geggeessuuf carraaqqiin dhalli namaa hin goones hin jiru. Carraaquu keessattis muudannoo fi muuxannoo hedduu argaa adeema. Ammuma umuriin dabalaa adeemuu dhalli namaa wanta jireenya isaaf barbaachisu argachuuf xinxallee guddaa taasisuudhaan gara hojiitti seena. Hojiitti haa seenu malee qormaatota hedduutu isa mudata. Qormaanni hedduunis haa mudatu malee akkuma Oromoon eelee dhaabbatu jedhee mammaaku bu'aa dadhabbii ofii argachuuf dirqama aarsaa barbaachisu kanfaluun dhala namaa irraa eegama. Bu'aa dadhabbii ofii bira ga'uuf immoo kan barbaachisu maalidha jennee gaafa xinxallu obsaan aannan goromsaa dhuga akkuma jedhamu dhalli namaa hojii hojjetu keessatti obsi akka isa barbaachisu beekamaadha. Nus marree daawwattoota keenyaa kan kana kaasneef waa malee miti. Yeroo baay'ee dhaloonni keenya hojii hojjetan keessatti yeroo obsa dhabuudhaan abdii kutatanii gara booddeetti gaafa isaan deebi'an waanuma waliin argaa guddachaa as geenyedha. Gara duubaatti kan dhala namaa deebi'uuf sababa obsa dhabeen jechuudha. Nus daawwattoota keenyaa dhaamsi nuti dhaloota keenyaaf qabnu hojii hojjennu keessatti obsa qabaachuun akka nu barbaachisu isin yaadachiisuufidha. Jabaatanii obsanii rakkoof gidiraa hundumaa danda'anii darbuun boruuf gammachuudha. Egaan daawwattoota keenya sagantaa guyyaa har'aaf qopheeffanne asuma irratti goolabnaan waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Hanga sagantaa biroon walitti deebinutti nageenyi keessan haa baay'atu.